Akkam jirtu nagaa keessanii kun Milkii Health Science YouTube channelidha. Egaan as bukkeetti kana nama dhufeef barattoota qormaata gaafa 8 eegaltanii hanga gaafa 10tti ji'uma tokkoffaa kana keessa qoramuuf jechaa jirtan. Borirraa eegalee bor orientationidha kan jedhamee jiru. Bor orientation erga isinii kennamee booda gaafa 8dha kaasee hanga gaafa 10tti kan turu licensure examiitu akka jirudha kan beekamu. Garuu as bukkeetti waan isinitti himuu dhufeef barattoonni ogummaa fayyaa keessa jirtan keessa isin beekuu qabdan yoomiyyuu qormaatarra kan hin hafne tokko principle of ethicsdha. Qormaatarra yoomiyyuu kan hin hafne principle of ethics akkaataa ogummaa keessaniidhaan principle of ethics yoomiyyuu gaafatamtu. Yoomiyyuu kan hin hafne family planning hin hafu. Keessumaa family planning kan inni hin hafne eenyurrattidha? HO, midwifery, nursing, medicine keessatti inni gaafatamtu. Qormaata keessan kan kanaan dura irra deddeebi'ee ilaale kanan baay'inaan arge qormaata gaaffii wal fakkaataan irree kan inni jiru family planning keessadha jechuudha. Dabalatamuu wanta isin beekuu qabdan amma miidiyaan maalidha kan inni haasa'aa jiru? Amma ministeerri eegumsa fayyaa maal jedhaa jira? Maal irratti hojjechuuf maal karoorfatee jira? Dhibee maalidha baay'inaan kan inni argamu jedhaa jira? Riippoortiin amma jiru maal jedhaa jira? Miidiyaa hordofaa jirtu yoo ta'e ministeerri eegumsa fayyaa maal irrattidha kan inni hojjetaa jiru? Dhibee maaltu immoo baay'ateera jedhee riippoortii dhiyeessaa jira. Kanaaf wantoota sana qalbiidhaan ilaala. Dhibeen sun seenaariyoo keessa galteen dhufti gatiteef. Dabalatamuu amma yeroo ammaa kanatti baay'ee dhibeen baay'ee balaafamaa ta'e uummata keenya baay'ee dararaa jiru, uummata baay'ee kan fixaa jiru tokko malaariyaadha. Kanaaf dhibee malaariyaa ilaalchisee gaaffiin akkaataa ogummaa keessaniidhaan hin gaafatamtu gatiteef malaariyaa sirriitti fixuu qabdu. Bifa seenaariyoodhaan isin gaafachuu danda'a gatiteef waa'ee malaariyaa maal beektu? Kanaaf qophooftanii jirtu yoo ta'e waa'ee malaariyaa sirriitti beekuu qabdu. Hin qophoofne warri taatan galgala kana guyyaa lamaan isin hafte kana keessatti sirriitti waa'ee malaariyaa fixuu qabdu. Dabalatamuu sexually transmitted infection yoomiyyuu kan hin hafnedha. Waa'ee HIV ilaalchisee yoomiyyuu kan hin hafnedha. Garuu seenaariyoo geggeeddareedha kan inni dhufaa jiru. Xumurarratti waan isin jechuuf jedhu immoo kanaan dura qormaata keessan meedisiiniis ta'a qormaata meedisinii durirraa kaastee irra deddeebitee dubbisteetta. Qormaata hojjettee qabda. HO'nis midwifery nursiinis warroonni kaanirree muummee nursii jala ta'e speciality keessa kan adda keessa kan jirtan irree qormaata kanaan duraa irra deddeebitanii dubbistaniitu baay'een isaa dheengadda bara 2016 juunii keessa qormaanni dhufe akka jirutti kan bara 2015dha. Kanaaf qormaata kanaan dura ture irra deddeebitanii fixxaniittu kan jedhu isin gaafachuuf jedheenidha. Kanaaf wantoota nama isiniin jedhe qalbiidhaan ilaalaa irra deddeebi'aa dubbisa guyyaa ishee qabdan kana properly itti fayyadamtanii jennaan qormaanni ala ta'een dhufu gattitee fi licensure examii darbuu dandeessu carraa gaariin isiniin jedha. Galatoomaa. እንደምን አላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የሚልኪ ሄልዝ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አሁን ዛሬ የመጣሁት ያለን ኢንፎርሜሽን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። በጪውን እንግዲህ በ8/1/2017 ላይሰንሻል ኤግዛም ለመፈተን ዝግጅት ላይ ላላችሁ ተፈታኞች ይህን ኢንፎርሜሽን እንድታውቁ ብዬ ነው። በአፋን ኦሮሞ ያልኩትን በአማርኛ ልቀመው ብዬ ነው። መጀመሪያ ላይ እናንተ ሁሉም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ከሁሉም የጤና ፊልድ የተወጣጣችሁ ተማሪዎች ሁሉም ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢቲክስ ማወቅ አለባችሁ። ቢኮዝ ይሄ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢቲክስ ከተለያየ ሙያም ቢሆን ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢቲክስ የራሱን የቻለ ከተለያየ ዲፓርትመንት ላይ ስላለ እሱ ላይ በደንብ መዘጋጀት አለባችሁ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ፋሚሊ ፕላኒንግ ወይ ኮንትራሴፕቲቭ ጋር የተያያዘ ጥያቄ በብዛት ሳይወጣ ቀርቶ አያውቅም። እንግዲህ ሁሉም ተፈታኞች ከሁሉም ዲፓርትመንት የታዘብኩት ነገር የተለያዩ ዲፓርትመንትም ይሁን እንጂ ሁሉም ጥያቄ ውስጥ የማይቀር የፋሚሊ ፕላኒንግ ወይ ደግሞ ኮንትራሴፕቲቭ የምንለው ጥያቄ ሴናሪዮውን ቀያይሮ እያመጣ ስለሆነ እሱ ላይ እንድትዘጋጁ ነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ይሄ ከረንት ሲቹዌሽን ምንድነው እያደረገ ያለው መንግስት ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዚ ምን ላይ ፕላን አድርጎ እየሰራ ነው? ምንድነው ምን አይነት ኤፒዴሚክ ዲዚዞች ተነስተዋል እያለ ነው በሚዲያ ቢኮዝ እዛ ላይ በብዛት ጥያቄዎች መውጣት ስለሚችሉ ኤፒዴሚክ የሆኑ ዲዚዞች አሁን በሚዲያ እየተነገሩ ያሉ በሽታዎች ምንድናቸው? በብዛት አሁን እንግዲህ ብዙ ህብረተሰቡን እየጎዳ ያለ እየገደለ ያለ አንድ ማላሪያ ነው። ማላሪያ ላይ ምንድነው ያነበባችሁት? በጣም ተዘጋጅታችሁበታል ወይ?
ይህ ማላሪያ ሴናሪዮን ቀያይሮ እያመጣ ስለሆነ ባለፈውም ጁን ላይ የተፈተኑ ተማሪዎችም በብዛት ማላሪያ ነበረ። አሁንም ይመጣል ተብሎ ይታሰባል፣ ይገመታል። ለዚህ ስለሚጠረጠር ይሄ ማላሪያ ደግሞ አሁን የሚዲያ ሽፋን አግኝቶ እየተወራ ያለ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዚም እዚህ ላይ እየሰራ ስላለ ከዚህ ጋር የተያዘ ጥያቄ ሊወጣ ስለሚችል እሱ ላይ በጣም እንድትዘጋጁ ነው። ስድስተኛ ላይ ደግሞ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ኤችአይቪን ጨምሮ ሴናሪዮን ቀያይሮ ሜዲሲን ላይ፣ ሜቾ ላይ፣ ሚድዋይፈሪ ላይ፣ ሳይካ፣ ፔዲ፣ ስፔሻሊቲ ነርስ ላይ የተለያየ ፊልድ ላይ ሴናሪዮን ቀያይሮ ሊጠይቅ ስለሚችል ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ላይ እንድትዘጋጁ ነው የምፈልገው። እዛ ላይ ብዙ ጥያቄ ስለሚጠየቅ ማለት ነው። በመጨረሻ ላይም ሁላችሁም ከተለያየ ዲፓርትመንት ብትሆኑም የከዚህም በፊቱን ጥያቄ ሰርታችኋል ወይ? ከ2011 ጀምሮ ያለውን በሃርድ ኮፒውም ያለ በሶፍት ኮፒውም ያለ ከሶሻል ሚዲያ ላይ አውርዳችሁም ሊሆን ይችላል ጥያቄ ሰርታችኋል። ከዚህም በፊት ተማሪዎች የተፈተኑትን ጥያቄ ሰርታችኋል ወይ? እሱን ሳትሰሩ ዝም ብሎ ፈተና ብቻ መፈተን ምንም ዋጋ የለውም። ኢንፎርሜሽን በጣም ወሳኝ ስለሆነ ከዚህም በፊት ተማሪዎች የተፈተኑትን ጥያቄ መስራት አለባችሁ። እሱን ደጋግማችሁ ማንበብ ነው ያለባችሁ። ምክንያቱም ጁን 2016 ላይ የመጣ ጥያቄ እንዳለ ከ2015 ስለተወሰደ አሁንም እንደዛው ካለፈው ጥያቄ ሊወጣ ስለሚችል ጥያቄውን ሁሉንም መጨረስ አለባችሁ ነው የምላችሁ። ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ። መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።